Egaa daawwattoota keenya akkuma beektanii gareedhaan kan isaan uffatanii babbareedanii ayyaana irreechaa kabajachaa jiranii amma immoo garee tokko argadheen jiraan waliin tura baga geessan mee maal fakkaata ayyaanni irreechaa? Ayyaanni irreechaa isinis baga geessanii baga waliin geenye baay'ee namatti tola. Akka ajaa'ibaati nutillee kan ufne aanaa Soddoo magaalaa Arbuu Culullee gareen waliin jiru kunillee hawwisoo Odaa Kallachaa jedhamu. Eessaa dhuftanii gareen keessan? Gareen keenya aanaa Soddoo magaalaa Arbuu Cululleetti dhufne gareen keenyallee hawwisoo Odaa Kallachaa jedhamu. Garee baandiin keenya hawwisoo Odaa Kallachaa jedhamu ayyaanni irreechaa baay'ee namatti tola. Isinis simannaan keessan akka ajaa'ibaatti nutti toleera guddaa galatoomaa isiniin jenna. Jala bultii kana sirbitanii dhiichistanii hoo'isaa jirtu? Dhiichisnee shubbisaan as geenye amma dadhabnee jirra. Simannaan keessanis daandirratti illee Oromoon hundinuu faa galatoomu galaadhaan nu eeggate simannaa isaanii akka ajaa'ibaatti nutti tolee jira guddaa nuufaa galatoomanii nuufaa bulanii nuufaa jiraatanii nuufaa mul'atanii jenna. Baga geessanii ayyaanni irreechaa ayyaana gaarii isiniif haa ta'u. Ayyaana gaarii isiniif haa ta'u. Fadhaa. Galatooma. Ya